oduu ammi akka ijratti bara haariyaa baatii muharram takka galgala kana waan mul'atta jiruuf boru bara haariyaa ijraa kum takkaaf 447 ni eegalla kana miidiyaa guddicha suudiitu gabaasee jira kanaan wal qabatee uffata kaabaa gurraacha waggaa waggaan ogeeyyii harkaatiin hodhamee haareen uwwifamu guyyaa irraantanaatis kaabaa uwwifamaa oolee jira. kanaaf khamisa boruu bara jalqaba haariyaa muharram tokko bara kum takkaaf 447 ijraa baga geessan isinin jenna walumaanuu baga geenye warra bara baraan waa godhu kanatti aansuudhaan gara wal dhabde waa'ee baajittu golatti dachaana raayyaan ittisa biyyaa Iraan guyyaa irraantanaa Beeljiingii galeeti jira mariidhaa mootummaa Beeljiingii wajjin kanatti aansuudhaan waltajjii naatoo kan biyyoonni hedduun irratti hirmaatan Neezerlaandii keessatti gaggeeffame irratti haasaa Tiraamp taasise keessaa tokko haleellaan Iraanii fi Israa'el lola wal waraansa jechuudha Israa'elii fi Iraan gidduutti deemaa ture keessaa Israa'el yeroo jalqabaa Iraan akka gaariitti haleelte akka gaariitti rukutte garuu boodarra akka malee haleelamtee rukutamtee waadamtee fooqiilee fi gamoowwan hedduun barbadaa'an jechuudhaan ibsee itti dabaluudhaan torbaan dhufu kana mootummaa Iraanii wajjin marii ni taasifnaa jechuudhaan dubbatee itti dabaluun ammaas waraansi yookaan lolli Israa'elii fi Iraan fuuldura immoo itti deebi'uus ni malaa jalqabamuus ni malaa jechuudhaan shakkii fuulduraa kan qabu ibsee jira akka tokko dhoota inni waraataadha yoo jechuu waliigalteen wajjin hin mallatteessine ammaas itti deebina waan jiru fakkaata sun kanuma fakkaata kanatti aansuudhaan haasawaa achirratti jechuudha waltajjiin gabaabdumatti naatoo haala gaariin xumuramte Ordogaanii mootummaan Turkii Ordogaanii fi Tiraampis waggaa jaabota yeroo jalqabaatti warraquudhaan fuuldura dhaabbatanii wajjinis haasawanii jiran waaw kanatti aansuudhaan mootummaan Yukreen kan yeroo hunda Tiraamp wajjin wal lolan maaliif uffata akka normaala ummata shaabaa uffatta jee Tiraamp qeeqaa oolu har'a uffata jaakkataa suufa fakkaatu uffachuudhaan Tiraamp dura dhaabbatee Tiraamp wajjin gattaa'ee haasaa taasisee jira har'a immoo irraa gammada fakkaata. kanatti aansuudhaan haasaa baay'ee taasise gaa itti dabaluudhaan kanatti aansuudhaan jeneraalonni Iraan kan haleellaa Israa'el yeroo jalqabaa jechuudha Iraan irratti guyyaa jalqabaa raawwattee kan saayinsistoota baay'ee fi jeneraalota baay'ee dhagattee jaanii irraa ajjeefte jechuudhaan dubbachaa turan keessaa 3 mul'achuun dhageemee jira nutiin duune jirre jechuudhaan asubaan kanarratti namoonni baay'een erga du'an kaammoo qabrii coosanii baay'ee waada juus kakaasaa jiranii haa ta'u garuu diraama yookaan biraankii turratti dalagame ummata Israa'elii fi Musaabii akkasuma deeggartoota isaati Ameerikaa hunda biraankii ajaa'ibaa turratti dalagame saayinsistoonni warri lubbuun hafe jiraachuun mala qorannoo ordofaa jirra qorannoo waggaa isaa nu gabaasa jechaa Iraan maaliif dhugumatti Iraan biyya filmii akka addunyaa bara haariyaa baroota dabree fi jaarrota dabree fi bara haariyaa kanarratti filmiin akkanaa takkaa dalagame beeku filmii dhugaa ka biraankii ajaa'ibaa ka injifannoo ajaa'ibaa laal isaan Iraan dhoowuudhaaf Israa'elii fi Ameerikaan faan ji'a 10 guutuudha karooratti baafatanii itti yaadaa turan halkanii guyyaa yaada keessa galfatanii isaan ammoo Iraanonni guyyaa 10 laa ji'a 10 fi guyyaa 10 garaagarummaa laala guyyaa 10 keessatti daaraas godhanii injifannoo gonfatanii mirgaan galanii warra isaanii ajjeefna jaan hunda kunoo hinduuna ni jiranii yaanii agarsiisan takka kun injifannoo akka addunyaatti taarikaaf galmeeffamuu qabu keessaa tokkodha. kana itti aansuudhaan amma jeneraaltichi tokkos kan duraan ajjeefame jechuudhaan gabaasaa turan afraffaa jechuudha hin ajjeefamne garuu haleellaa saniin haleelame malee ni miidhamuu ta'uu qofa beeksaniiti jiran waaw saayinsistoonnis ganaadhaas ba'uutaan itti aansuudhaan warroonni dhugaan jechuudha haleellaa guyyaa jalqaba raawwatameen ajjeefaman keessaa saayinsoota hojjettoonni nukureera hojjetan jechuudha kan dhugaan ajjeefaman sanbata dhufu kana addabaabaayii jechuudha magaalaa Tiraan magaalaa guddittii Iraan irratti jechuudha bakka uummanni fi mootummoonni aangawoonni argamanitti baasuudhaan achi booda gaggeessaan awwaalchaa ni godhamaafi jechuudhaan achirraayis miidiyaan Iraanota gabaasaa jira akkuma guyyaan isin gabaasaa oolle kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii
iddoo gabbisa nukuleera Iraan akka malatti rukunnee barbadeessinee ittis milkoonee xiyyaaronni keenya nagaan rukuteen nagaan deebi'e jechuudhaan dhaadachaa ture akka jechuudha. Nukuleerri iddoon nukuleerri isaanii yuuraneemii bakka sanirraa waggaa guyyaa lamaa dura buqqaasanii bakka bira jijjiiran miidiyaanii fi hooggantoota warroonni jechuudha dubbi'umtoonni biyyattii beeksisaniiti jiran meeshaan takka hin tuqamne akkasuma miseensi koongireesii Ameerikaa Yuusaayid lakki iddoon nukuleeraa Iraan inuma hin tuqamne jechuudhaan dubbatee mormee jira. Tiraamp immoo gaazexeessota waan akkanaa gabaasanii fi warreen koongireesii Ameerikaa keessa jiraatan akkana gabaasanii lakki jechuudhaan mormee jarrinis dura dhaabbatee lakki hin rukunne jechuudhaan mormanii jiranii. Kunis akka malee isa hijiba ta'uusaa saaxilee jira. Itti dabaluun uummata keenyaa fi warrootan biraatis kan kana fakkaatan Iraan qeensirraa ciramee Iraan akka gaariitti aleelamtee harri sii banamtee jirti. Ganaa olii maal taate? Mee eeysaan tuqamte hooggantoonni isaanii tuqannee jeeman jaanii isinii lakki qeensirraa ciramee sababatanii jettan as baanii kunoo jirraa jechaa jiranii. Nuti duraanuu qeerroo Iraan hedduudha deeggarree hedduu deeggaraas jirra hedduu maaliif qabsoo haqaa godhu jiran qabsoo dhugaa godhu jiran mirga ifii kabachiisaa jiran kabachiisanii mirgaanis galan meelee takka hanga jechuudha. Israa'eloonni guutuu magaalaan cufaa jiraattee warri lafa jala jiruus lafa jala bulaa goda keessaa kara seenu dhabanii kasilaakuunis irra guddaan isaanii asii Masriidhaan Awurooppaan baafatan darsa gurratanii godaannaa yaan akka godaansoo seeraan alaa kan akka uummanni keenya karaa Suudii kanaa karaa Liibiyaa yaanii san godaanan. Uummanni Iraan takka dukkaana tokko hin cufne magaalaa dalagachaa oolanii guyyaa hiriira ba'anii aarsaan gumaa keenya nu baase jechaanii mootummaa isaanii gaafachaa akkasuma galgala akkasumatti hiriira makiinaa fi miilaanis ba'a aleellaa jechuudha. Israa'el balaaleffachaa ta'e Ameerikaas balaaleffachaa fi ta'e isaanii deeggaraa akkasitti turanii injifannoonis galanii injifannoo irrattis akka gaariitti hiriira ba'anii jiran. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tanaa Iraaq magaalaa Bagdaad keessattis hiriirri akka maletti ba'ame aangoonni biyyattii jechuudha. Aangoonni Iraanis hedduu warra Iraaq galatoonfataniiti jiran. Galatooma yaaniin akkasuma militariin Iraan militariinis uummata guutuu warreen isaan deeggaranii fi yaadaan deeggaranii waa hundaan deeggaranis hedduu galatoonfataniiti jiran. Injifannoo galle injifannoo erga rabbiiti rabbii gaditti jechuudha. Injifannoon is galle isinis hedduu nuuf galatoomaa jechuudhaan akka gaariitti gammachuu ibsatan. Nuti wajjin sanne gammachuu hedduu wajjin gammana dhugaa rabbi. Kanatti aansuudhaan mootummaan Faransaay fi michoowwan Faransaay mootummaan Iraan yoo hatattamaan marii nukuleeraa jechuudha Ameerikaa wajjin godhuu hin baanne meeshaa isaanirra qoqqobbiin keenya Iraan irra qoqqobbiin keenya jechuudhaan addatti dhaadatanii jiranii. Kun ammoo waan takka isaan hin godhu. Iraan duraanis qoqqobbiin irruma jirti. Qoqqobbii sanis firraa yoo irraa kaasu baatanis inuma jechuudha warra lixaatiin hin hoogganaman. Warri lixaa akka jechuudha warra biyyoota jiddugalaa kanaa fi Afrikaanotaa kanatti ilmachaa irra baanii waa hunda isaan irraa alaafii ta'anii kana abadunumaan fudhanne. Michoowwan Iraan keessaa takka Ruusiyaa fi Chaayinaadha. Biyyoonni akka Paakistaan warreen hidhata qaban kan duraan jechuudha wajjin dhaabbatan jennee dubbanne san duraan akka wajjin dhaabbanne ni hin beeka. Erga Imiraan kaan hidhamee isin gabaasaatiin ture namoonni baay'een Paakistaan adda dhaadatti yaanii guyyaa jechuudha aleellaan hamaa irra raawwatame sanuu nuti dooktaroota dubbiseeti kan jechuudha raayyoota ittisaa hin dubbisin mootummaan Paakistaan ni gargaara uummata keenya kan Iraanii yaanii jechuudha gargaarsa wayii godhuudhaaf yaadanii gargaarsi isaan godha akka ibiddaa osoo hin taane katumsuu fi osoo hin taane kan nyaataatii fi kan warra miidhamee kana yaale akkasii haa ta'u hundaafuu ijoolleen injifannoon galtee jirti. Kan deeggaree fi kan deeggarinis waaw kan deeggarin ifumaaf itti qaana'e hijibni warra silaa nuti kana goone yaani hundi alatti kufee jira jechuudha. Dhugame isinii kanatti aansuudhaan jajjabeen qeerroon Falastiin Hamaas adda bilisa baasan uummata Falastiin lola kaleessa kibba gaazatti gaggeeffameen jeneraalota Israa'el jechuun jeneraalota qabdu gurguddaa abbaa ji'a tokko fannoo fakkaataa'u akka gaariitti kararraa galchitee jirti. Jaansan ibidda jaannamaa seenaa akkasumatti rabbi sinaa galchu. Kanatti aansuudhaan gargaarsi gaazaa akkuma dheengatti isin gabaasee baatii 3 booda gargaarsi namummaa eegalee jira. Ammaas itti fufee guyyaa har'aan tana makinoota hedduutu seenaa jira gargaarsaaf. Itti dabaluun Ameerikaan illeen Ameerikaa yoo foondeeshiniin doolaara miliyoona 300 moo akkana jechuudha gargaarsa namummaa gaazaaf godhuudhaaf akka qophooytee jirtu beeksifteeti jirti.
kun cufa oduu guyyaa irraan taate oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatti nan galu deemtu sheer godhu facaasa akka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee guutuu walitti qabamtees tadhuun cuunfaatis gara feesbuukaatiin gara tiktookiin gara yuutuubiinis ni harkattan nu dabalamaa maatii keenya ta'a saabskiraayib godhaadha achi booda facaasaas sheer godhadhaa gabbuufadhaadha ittis fayyadama isin jenna karayyuu facaasa akkaataa addunyaa itti oolu keessoo oltu baruu qabdanii nagaan naa tura assalaamu alaikum